Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldoota Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Obbo Morodaa Moosaa abbaa Wangeelaas turan nama amantiitis. Fooniif lubbuun walumatti bilisa ba'uu qaba jedhanii amanu wal duukaa wal keessa jiraata waan ta'eef akka amantii isaaniittis wal qixxummaa dhala namaattis amanu bara jireenya isaaniis nuyinis kan nu barsiisan dhalli namaa wal qixxeedha. Fuula waaqaattis namni waaqa hordofu immoo namni wal qixxee ta'uu isaa bara sanyiin kamiyyuu wal qixxeedha namni gaafa dhalatu bifaan sanyiin adda addattiin ilaalinaa wal qixxeetti ilaalaa jaalalatu nu barsiise abbaan keenya kun. Jeequmsaa magaalaa Ambootti uumameen torban darbe keessaa lubbuun isaanii kan darbe Obbo Morodaa Moosaa ilaalchisee intalli isaanii yaada isaanii nuu kennan irraa ture kan nuun kunne isin dhaggeeffachiisne. Attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo Warra Wangeelaa. Reediyoon Warra Wangeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti xiyyeeffannaan sagantaa keenya har'aa walitti bu'insaaf hokkora torban darbee biyya keenya keessatti babal'atee mul'ateef sababa kanaanis lubbuu namootaa darbee irratti kan xiyyeeffate ta'a. Namoota lubbuun isaanii hokkora kanaan darbe keessaatii tokko hojjetaa waldaa kiristaanaa jaarsa biyyaa maanguddoo waggaa 80 kan ta'an Obbo Morodaa Moosaati. Obbo Morodaan akkamitti ajjeefaman? Obbo Morodaan nama attamii turan? Jireenya isaanii irraa maal baranna? Yaada namoota itti siqeenyaan Obbo Morodaa beekanii walitti qabnee jirra. Namoota Obbo Morodaa itti siqeenyaan beekan keessaa tokko luba Dr. Tasgaraa Hirphootii. Lubi Dr. Tasgaraanis sarararra jiru waa'ee Obbo Morodaa qofaa utuu hin taane haala akkasii keessatti waldaan kiristaanaa maal gochuu qabdi, warri immoo biyya gaggeessan attamitti saba kana gaggeessuu qabu isa jedhuuf gorsaa nuu kennan qabu. Egaa hanga xumuraan sagantaa keenyaatti akka obsaan nu waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo Warra Wangeelaa Roobsa Makkootii sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaan isiniin jedha. Maqaan kan koo Baqqaleetu Chaan jedhama.
gaaf sana na balaan kun ga'u dura mana koo dhufanii hospitaala namoota rukutame gaafatanii deebi'aa jiru. Girgirri yoo ka'u achumaan gara qiiqootti goran. Gara qiiqootti goranii teessoo kenninee fi walumaan teenye. Achumaan poolisoonni aara darbachaati namoota ari'atanii gara qiiqeenyatti fidan. Isa sana booda namoonni gara sanatti darbanii innaa isaan achi deebi'anii lammaffaa yoo achi deebi'anii nagaa dhageessisanii dhukaasaa dhufanii ani isaan bukkeen ta'an ture. Erga dhukaasaa dhufanii booda namoota karra keenya fuulduratti gara nama 10 rukutan. Isaan an kaasa jedheen biraa ka'e. Innaan ani kaasuudhaaf biraa ka'ee dhaqu nama biraa nama kaasuudhaaf deemu rukutan. Achumaan an gara manaatti ol deebi'e. Isaan manuma keessa jiru hedduma ta'an sana jiru an achumaan kumtaa kee wadheera. Surreen kee wadhadhee tan manatti gasseenee nan akkan ol ba'u isaan karaa dugda duubaa naanna'anii dhufanii bakka isaan teessoo irra ta'anitti adda isaanii kana dha'anii hambisan. Namni biraas isaan bira gad darbeera dalluma keessattidha. Isa kanarra rukutanii tiruura amantii kanarra rukutanii isaan kaasuu gaafa dhaqu narratti dhukaasanii dalluma keessatti achumaan baqadhee darajaa qaba manni koo ofirra gattaa'e. Isa booda dallaatti naannisanii tatattasanii innaa isaan dhiisanii deemanan isaan fuudhee tottoshee firoota isaaniitti dawwalee mana kooti fuudhanii deeman. Abdii nama kutachiisa. Gochi suni xiqqoodhaan jenne guddaadhaan jenne wallaalaadhaan jenne homaan jenne waan argatan goodaatti fixanii dhufanii dallaa keessatti nama otoo dhaqxanii waraabdanii qe'ee keenya keessa bakki rasaasni rukutiin dallaan hin jiru. Kanarraa ani gochi ergaa addaati. Manni koo siddum sana ture lola darbee hiriira darbee kana keessatti gochi akka kanaa takkuma tasa quunnamee hin beeku. Badii tokko malee nama qulqulluu dadhabaa dhagaan fuune nama teessoo sana irra taa'u teessoo sana irratti dha'ee achi jalatti hambise akka namni hin kaafne illee dhukaasanii irraan dhoowwan kana barbaadee irratti dhiyeessuu qaba. Ani Balaa Hundumaan jedhama. Barsiisaadha. Mana barumsaa qophaa'inaan bootiin barsiisa. Obbo Morodaa waggaa 40 olan beeka. Ollaadha. Obbo Morodaa akkaataatti hin beeku. Obbo Morodaan nameenya qabu. Nameenyaaf nama dhaabatu. Namaaf nama quuqamu. Namallee addaan hin baafne. Kuni Oromoodha, kuni Tigreedha, kuni Amaaraadha, kuni Guraageedha kanan jenne. Ilma namaaf nama ta'ee nama uumameef kan quuqamu. Kan dhimmamu. Obbo Morodaa akkaataatti hin beeku. Biyya alaatii kadhatee faranjii kadhateeti. Nama kadhateeti. Karaatti baheeti. Namaaf waa oola. Nama rakkateef waa nama godhudha. Dabalataani Obbo Morodaan quuqama Oromoo nama qabudha. Nama Oromoof quuqamudha. Waanan beekuun sinitti hima. Waanan beeku qabatamaadhaan sitti hima. Yeroo Obbo Daraaraan asitti du'an, yeroo wayyaaniin asitti isaanii ajjeesan, namoonni 60 magaalaa kana keessaa funaanamnee hidhamne. Inni kan maatii qaba, ijoollee qaba, daa'ima xixinnoo qaba, maalii qaba. Warra hidhame kanaaf kadhate, faranjii Jarmanii kadhate, nama biyya keessaa kadhate, oddoo hidhamnetti galaa nama nuuf fidudha. Nama quuqama namaa qabudha. Namaaf nama dhaabatudha. Amma al tokko waan ta'e tokko sitti hima. Otuma akkasitti jedhu warri biyya bushu wayyaaneen kuni nama 60 kana yeroo hiitee nuyi oddoo adda addaatti tamsaanu warri beekan jiru. Namni kun uummanni kun hundi beeka. Yeroo tamsaanu namoota wayii ijoolleen koo cherchii asii insilaaleetti waaqeffatti. Ijoollee xixinnoodha. Ijoollee waggaa 7-8 amma biyya alaa jiru ijoolleen kun. Isaan kana ijoollee Ooneg as keessatti hin waaqeffatan jedhanii ijoollee koo lakkuu lamaanii fi ijoollee isaanii cherchii sana keessaa ari'an. Jennaani asuma qeessaanitti fidaniitu maal waaqeffannaan waaqa waaqeffannaa kunoo manni barumsaa jira mana barumsaa kana keessatti dhuftee ijoollee naa waaqeffattu jedhaniitu ijoollee kana sitti sassaabanii ijoollee kana guddisan.
nama baay'ee amala tasgabbii qabu, amala gaarii qabu, ummata isaa biratti nama jaallatamaa, maatii isaa biratti nama jaallatamaa, akka biyyaatti nama jaallatamaa, nama hiyyeessaaf yaadu, nama sabaaf sablammoota adda baasne, nama akkasii turan. Lakkaa'eetti baasuu hin danda'u. Qabeenyaa isaan qaban, ogummaa isaan qaban, akka namni baratuuf, akka hiyyummaa keessaa namni ba'uuf, akka kooluu galtummaa namni namatti hin galle, akka sabni isaa baratu, akka sabni isaa hubatu, akka sabni isaa bilisa ba'u, akka mirgi walqixxummaan eeggamu nama kana yaadu ture. Nama hiyyeessa sassaabee karaarraa barsiisu ture. Otoo nuti walitti hin dhufiin duraa kaasee ammarraa wareegamutti ijoollee hiyyeessaa sassaabee guddisuudhaan ijoollee 35 kan barsiisnee iddoo hojiin qaqqabsiisnee waliin ijoollee kan keenya malee nama har'ayyuu immoo kanarraan dhaabbanne mana barumsaa karaa mana barumsaa dhaabuudhaan jennaan, karaa hojii jennaan, karaa sarakkatee jennaan, karaa sadadhabennaan, karaa wallolee araarsuu jennaan nama akkasii ture. Nuuf duwwaatoon ta'in saba Oromoodhaaf, ummata Oromoodhaaf, ummata hin baranneef keessatti ummata hin baranne ijoollee Oromoo hin baranneef nuuf duwwaa miti abbaan koo, abbaa seenaadha, abbaa hiyyeessaadha, abbaa hundumaadha abbaan koo. Ijoollee magaalaa keessa dargaggeessa magaalaa baadiyyaa keessa jiranii warra hin baranne qotee bulaa warra hin baranne qotee bulaa keessaa achii baasee baadiyyaa keessaa baasee akka isaan baratan akka isaan of beekan seenaa isaanii akka isaan beekan seenaa barsiisaa abbaan koo abbaa seenaati jechuun danda'a. Abbaan keenya nama beekaadha, arjaadha, gara laafessaa kanan akkasiin jedhuuf abbaa koo waan ta'eef otoo hin ta'in dhugumaan maatii keenya duwwaa otoo hin ta'in alagaanis firoonnis kan dubbatanidha. Abbaan keenya uummata Oromoo duwwaatiif otoo hin ta'in uummatoota biroo sabaaf sablammii biraa walii wajjin nagaadhaan nama jiraachaa turedha. Ijoollee harka qalleeyyii, ijoollee abbaa fi haadha hin qabne nama gargaaraa turanidha. Bara isaanii kana guutuu abbaa ofiif jiraatan otoo hin ta'in uummata isaaniitiif, saba isaaniitiif, sabni isaanii uummati Oromoo akka baratu, akka of danda'u, akka of beeku, sabboona akka ta'u isaaf kan hojjechaa turanidha jechuun danda'ama gabaabinaan. Abbaan keenya gaa nama miti diinni illee abbaa keenya galateeffata malee abbaa keenya maqaa isaan balleessu. Diinaaf illee abbaan keenya abbaa dhugaadha. Nuuf illee ijoollee isaatiif illee qixxee ijoollee isaa ormaaf ta'a. Caalmaa yoo ta'edha malee nuun illee amma nuun nyaanne uffanne caalatti ormaaf uffisee orma barsiisee Oromoon doofaa ta'uu hin qabu. Oromoon gad deebi'uu hin qabu. Uummanni kamiyyuu barachuu qaba. Nama bareeteetu iddoo guddaa ga'a. Namni hin baranneessayyuu hin ga'u jedhee akka dubbateetti immoo nama gochaan agarsiisee mana barumsaa banee mana barumsaa sadarkaa olmaa daa'immaniidha amma kutaa 8ffaatti banee ijoollee hiyyeessotaa tolaan barsiisaa. Obbo Morodaa Moosaa Abbaa Wangeelaas turan nama amantiitis. Fooniif lubbuun walumatti bilisa ba'uu qaba jedhanii amanu wal duukaa wal keessa jiraata waan ta'eef akka amantii isaaniittis wal qixxummaa dhala namaattis amanu bara jireenya isaaniis nuyinis kan nu barsiisan dhalli namaa wal qixxeedha fuula waaqaattis namni waaqa hordofu immoo namni wal qixxee ta'uusaa bara sanyiin kamiyyuu wal qixxeedha namni gaafa dhalatu bifaan sanyiin adda addattiin ilaalinaa wal qixxeetti ilaalaa jaalalatu nu barsiise abbaan keenya kun. Kanaaf waan wal qixxummaa sabaa namni tokko lafa isaa irratti yeroo miidhamu laphee isaaniitu madaa nu keessattis kanuma guddisan bilisummaa jaallatu walabummaa jaallatu magaalaa kana duwwaatu hin ta'in Afrikaa guutuudhaaf wal qixxummaan akka ta'u abbaan biyyaa lafa isaa irratti akka fayyadamu dhugaadhaan akka jiraatu namni dhalli namaa akka hin miidhamne nama hawwu nama barsiisu barsiisaadha barsiisa amantiitis barsiisaa wal qixxummaatis dhugaadha jaallata namni kun haqa jaallata namni kun kana na barsiise kanatu na keessaa natti dhaga'ama
Akkuma beekamaa ta'e biyya Itoophiyaa kana keessatti namni akka waan dhalootaa wal caalutti gaafuma garaadha isaatii bahetti yerootti ilaalamutu jira. Bara Haile Sillaasee keessa hacuuccaatu ture. Abbaa lafaatu lafa dhabaa. Abbaa qabeenyaatu qabeenyaa isaatiin jiraatu. Abbaa biyyaatu biyya isaa irratti ulfina dhabaa. Kanarraan kan ka'e abbeen keenya kun kanas hin mormu. Hin mormu yeroon siin jedhu warru kutuutti. Du'a namaatti hin amanan abbeen keenya kun. Dubbiidhaan namni walii dubbatee walii galee wal amansiisee jiraachuu qaba. Dhalli namaa wal qixxeedha jedhanii amanu. Bara Haile Sillaasee sidhamaniiru abbeen keenya kun. Bara Dargii sidhamaniiru. Bara darbe kana bara Wayyaanees akeekkachiisitti kennamaa ture. Sana keessa darbanii har'a du'uun isaanii irra garaa nama deessa jechan ittiin ibsu hin qabu. An jechan qabu garaa koon nama daayanaan waan an jedheesii ibsu hin qabu. Natti ulfaata kanan enne nuyi isaan hin gammadanii Lammaa Magarsaa jedhanii Abiyyi Ahmed jedhanii ijoollee koo dhufe jedhanii anaan mana koroo dhufan kana natti mana abbeen koo ijoollee keenya dhufe wal qixxummaatu dhufe Itoophiyaa keessa lammaffa tokko gadi tokko oli hin ta'u wal qixxeetti bulchuu ijoollee keenya jedhanii anaan akkasitti natti man gammachuu isaanii mana koo dhufanii naa ibsanii abbeen koo. Egaa kana mootummaan qoratee ajaji kun eessaa akka bahe akka isaan itti wareegaman kana mootummaan kun nuuf ibsuu qaba. Bara ijoollee obbolaa keenya jennutti kana ta'uun nama madeessa. Angaraan isaaniis madaa'ee jira jedhee yaada. Akkamitti akka kun ta'e biyya kana keessa isaa gandaa ka'anii maaltu hojjetamaa jira maaltu ta'aa jira isa jedhu kana qoratanii nu ibsuu qabu. Nagaa biyyaatiif nu nagaa jaallannaa nu kiristaanota maatiin keenya nagaa barbaanna saba kamiifu Afrikaa guutuudhaafu nagaa hawwina. Garuu mana keenyatti ganda keenyatti kana ta'uu isaatti baay'ee gaddaa. Waaqayyo fala nuuf ta'uun jedha. Luba Dr. Tasgaraa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu edde roobsanii baay'een si galateeffadha dhimma kanatti nama waamuu keetiif. Egaa luba Tasgaraa yeroon kun yeroo baay'ee namatti tolu miti biyya keenya keessatti akkuma isiniyyuu yaadattan reediyoo keenya keessatti waggoota 5-6 darban kanaa fi yeroo rakkoon biyya keessa jiru yeroo mootummaan galagalee saba miidhuu kun ta'uu hin qabu. Amantootni akkas gochuu qabu. Waldaan kiristaanaa kana gochuu qabdi. Mootummaan immoo saba tiksuu malee miidhuu hin qabu kan jedhu ergaa baay'ee reediyoo kana irratti dabarsaa turre. Isiniyyuu gorsa baay'ee amantootaaf karaa reediyoo kana kennaa turtaniittu. Egaa waggaa tokkoof walakkaa darbee fi sabni keenya waan boqonnaa argate fakkaata. Haa ta'u iyyuu malee ammas immoo rakkinni ni caaluutti dhufe. Lubbuun darbaa jira. Namooti hidhamaa jiru. Haalli biyya keenyaa gidduu kanaa namatti hin tolu. Mee akkamitti ilaaltan mee hundumaa atuu gara haasaa gara biraa keessa seeniin? Haalli biyya keenya keessa jiru kuni baay'ee nama hundumaa kan gaddisiisedha. Kan nu gaddisiisudha hunduma keenya. Haala namni ta'a jedhee hin yaadnetu ta'e. Kanaaf namoonni boqoqanii turanii rakkina biyya keessa jiru kana dafee hin hiikama jedhanii gaaffiin sabaa hin hiikamadhanii yaadaa obsaan turanii dubbii xinnoonsee yommuu ka'u dubbiin kun harkaa ba'ee
tamsa'ee iddoo hundumaa ga'ee namoonni aariidhaan ka'anii. Wantan jedhu warri biyya bulchanii bekumsa duwwaa miti kan isaan barbaachisu ogummaadha. Bekumsiif ogummaan walitti hin dhufne taanaanii bekumsa duwwaadhaan bulchinaa tooftaa duwwaadhaan bulchina yoo jedhanii mootummaan akka fedhayyuu kanaan biyya bulchuu hin danda'u. Macaafa qulqulluu keessaa waa'ee mooticha Solomoon yommuu laallu ogummaadhaa fi beekumsa ittiin saba kee geggeessu naa kenni jedheetu Waaqayyoon kadhate. Beekumsa duwwaa miti ogummaa naa kenni jedhee kadhate. Karaa mootummaadhaa kan jiru kana sabi yommuu aaru yoo obsuutu irra jira. Sabi yommuu ka'uyyuu kan ittiin gab godhee dubbii qabbaneessee namatti dubbatee waaqa jeechuu qabaachuutu irra jira. Sabnis immoo mootummaan kun ammuma ka'ee ammuma waan hundumaatti hiikaa nuuf haa kennu jechuun wanta danda'amu miti. Biyyuma lafaarra hin jiru midhaan tokko yoo facaaftee ammuma facaaftee boorraa hin hammattu eeggattee aramaa jalaa buqqiftee suuta jettee hamma inni ija godhatutti eeggatteetu hammachuu dandeessa. Kanaaf wanta amma jiru kun gar tokko duwwaatuun ta'in karaa mootummaas karaa sabaas gorsa baay'eetu isaan barbaachisa jedhanii yaada. Gorsi karaa waldaadhaa nuyi qabnu waldaan jaalala isheen lallabdu. Waldaan tokkummaadha kan isheen lallabdu. Waldaan dhiifamuudha kan isheen lallabdu. Kan lallabdu kana jiruurra oolchuun kan warra dhaga'aniiti. Kuma warra lallabaniitis warri lallabanisa dubbatan kana jiruurra oolchuu qabu. Kanaaf kennaa guddaatu nutti kennamee jira, waldaatti kennamee jira waan ta'eef waldaan kanatti gab jettee taa'uun irra jiru. Waaqayyoon kadhachaa fi itti adeemuutu irra jira jedhee yaada. Sirriidhuma gorsa guddaadha kan isin amma jettan. Amma garee siyaasaa hedduutu jira, paartilee siyaasaa hedduutu jira keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti lafa rakkinni kun dhalate keessa. Dhaabbileen siyaasaa kun kan saba Oromoo bakka buuna jedhan kun maal gochuutu irraa eegama? Kan warra amma biyya bushaa jirus dabalate walitti dhufanii maal gochuutu irraa eegama jettu isaan irraati? Amma akkan yaadutti warri biyya bulchina jedhu kuni kan sabni fo'atee achirra isaan kaa'ate miti. Warri itti mormanis sabatu kana nu godhaa jedhee miti rakkinuma arganiitu hin qajeelchina jedhanii adda addaan ka'an malee sabatu gadhiisanii mee fo'adhaatii abaluu akkasin geggeessu himaatu jedhani sabni kan isaan geggeessu hin beeka gaarii godhee. Kanaaf jarri immoo aboo kan isaan ilaalan akkan ofii kooti hubadheetti eenyutu aboo caalaa argachuu danda'a. Eenyutu aboo caalaa argatee fo'amee biyya kana bulchuu danda'aadha. Akkasitti immoo sabatu gidduutti miidhama. Miidhamni kun kan dhufeefu sababuma kanaatiin malee sababii Oromoo qawweedhaan rukutee ajjeesuu fi mana isaa gubuu fi sasaamuu fi hin jiru. Sababii namni itti hidhamus hin jiru utuu waliigalteen jiraatee wanta tokkoof adeemutu ta'e. Wanti tokko isaan ittiin adeemuuf barbaachisu saba kana bulchuudha. Saba kana bulchuun immoo gargar tamsa'anii yaada garaagaraa yaada faffaca'aa qabaatanii utuu hin ta'in yaada qindaa'aa kan saba kana gara fuulduraatti baasuu danda'u, laga ceesisuu danda'u kan irratti yaadanii qopheessanidha. Kan immoo ammaatti hin argin jirra waan ta'eef baay'ee kan nama yaachisuudha. Haala amma jiru kuni akka kanatti adeema taanaan biyyi kun rakkina guddaa kana caalu keessaa waan lixu fakkaata. Kanaaf caljannee taa'uun nurra hin jiru jedhanii yaadani. Gorsa guddaadha lubatas garaa. Egaa akkumaan silaa seensa irratti dubbadhee lubbuu namootaatu darbee dhiigatu dhangala'ee akka maddii miidiyaa baay'een dubbatutti lubbuu 67 bade naannoo Oromiyaa keessatti hokkara uumameen yeroo darbe baay'een isaa
mootummaa loltuu mootummaa irraatii dhukaasa dhukeen lubbuun isaanii darbe kan jedhu dhagaa jirra. Magaalaa Amboo keessatti balaa guddaan kan ga'e magaalaa Ambootti akkasumas Adaamaattis ga'eera. Amboo keessatti namoota lubbuun isaanii darbe keessaa tokko Obbo Morodaa Moosaati, hojjetaa Wangeelaati, nama waldaa kiristaanaa keessatti bara isaanii hojjetaa turan, jaarsa biyyaa, jaarsa dhageettii guddaaf jaalala guddaa saba biraa qaban isaanii. Mee hammam beektu isin Obbo Morodaa Moosaa? Amma waa'ee dhumtii namatti qawwee tokko sadii nama ajjeesuudha. Nama qawwee baatee adeemne, nama dhagaa darbanne, nama waan tokko hin goone bakkee ari'anii ajjeesuudha. Biyya keenya keessatti wanta haaraatu argame. Wanta akkasii kuni raawwateen biyya eessaatti iyyuu nama lolle. Nama dhaabatee karaarra dhaabatee nama lolle qawweedhaan ari'anii ajjeesuun wanta nama gaddisiisu keessaa gadda guddaadha kuni. Obbo Morodaan ani beeka. Duraan dursee kanan jedhu maatii isaa Waaqayyo hajajjabeessu, warra isaa ijoollota isaa hajajjabeessu. Obbo Morodaan kanan beeku inni dhaloonni isaa biyya immoo jedhamu naannoo sadii Aayiraa fi sadii gidduu biyya jiru sana keessaati ba'ee gara Aayiraa dhufee hosteela keessa taa'eetu barachaa jiru. Dhukkubsatee dhukkuma sombaatiin qabamee gara Finfinneetti geeffame. Achitti kan geesse kuni nama neersii Beeraafoon Megdan jedhamtutu iddoo sanatti geessee wal'aanamee fayyeetu achuma utuu jiru barumsa isaa itti fufee amma 10tti baree warra Baptist Mission jedhamanii qacaramee duraan dursee inni egaanii iddoo garaagaraatti hojjechaa ture. Darbee amma immoo Amboon dhufee Ambootu ijoollee gargaaruutu hojjetu. Jarri bara dargiidhaa misyooniin akka jirutti biyya gadhiisee adeeme. Yeroo sana Ameerikaaniin jibbama ture. Kanaaf misyooniin warri isa qacaree dhiisanii achitti isa dhiisanii adeemani. Kanaaf utuu waan isaan dhiisanii adeemaniif utuu rakkatu lubi guddinaan achitti isa arganii hojii wangeelaa achitti akka jalqabu ijoollota warra kiidennoot hirf warra jedhamu daa'imoota baafaatii irra hin jirre walitti qabee akka gargaaru mana barumsaatti akka isaan gargaaru itti isaan qacarani. Iddoo sanatti achumaan saganni jalqabamee saganni yommuu jalqabamu luba Solomoon Dhinaa kan jedhamu Finfinneedhaa fidanii achi ka'anii waldaan kiristiyaanaa warra Wangeelaa sababii isaatiin iddoo sanatti dhaabachuu jalqabe. Waldaan kun hamma guddatee bal'atee hamma Gindabaratti bal'atee naannoon sun waan guddatee fi Amboo keessa duubaa waldaa warra Wangeelaa 6tu jira amma. Kanatti aanee immoo Sinodoosiin ta'ee guddatee waldaan achitti dhaabamee kun mana midhaa keessatti illee manni sagadaa ijaaramee achi keessa illee akka nama 80tu amanee achitti ammallee sagada sanbata guddaa gochaa jiru. Iddoon suni kan inni jalqabame kan inni jalqabe Morodaa Moosaati jechuufan. Baay'ee seenaa guddaadha. Egaa reediyoon warra Wangeelaa maatii Obbo Morodaatiif akkasumas immoo waldaa kiristaanaaf firoottan isaanii maraaf jajjabinaa hawwitii akkasumas immoo hokkorra akkasii walitti bu'iinsa akkasii dhiigi dhangalaasuun akkasii ta'uu waan hin qabneef sa'aatii kanatti waan leeyyaasisaa waan ta'eef
kun akka hin taanee fi kadhata isheetiin waldaan kiristaanaa lafa jirtutti dammaqxee akka isheen dhaabbattu waamicha keenya goonagaa. Gaariidha. Amma kana waa'ee Obbo Morodaa waan danuutu jira. Inni erga corataa ta'ee manatti galeeyyuu sagantaa ijoollee ittiin gargaaran qopheessee warra alaa wajjin hojjechaa ture. Akkasumas immoo biyyatti dhalate sanatti mana barumsaa banee manni barumsaa kun ammallee jira achitti gargaarsa kadhatee hojjechaa ture. Obbo Morodaa amma ijoollee 6 kan inni qabu. Ijoollee 6 keessaa tokko luba ta'eyyuu biyya Ameerikaatii hin hojjeta. Inni dhuma mucaan isaanii inni humna waaqa jedhamu barbaada. Mucaan kun barri ni dhalatee bara warri dargii fi warri wayyaanee wal lolanii dhalate. Bara sana keessaa bara 1992tti Amboon yommuu dhaqee mana isaatti na waamee ilaa kunoo matfiin gararraadhaa tokkofame mana koo uree keessa ba'ee Waaqayyo na baraaree jedheetu natti hime. Achumaanii mucaa koo immoo kiristinnaa naa kaasii jedhe mucaan kun maqaansaa humna waaqa jedhama. Amma haadha isaa biratti argitee tataadheen gadda yommuu inni interviiyuu ta'u humna waaqa jedhee maqaasaa moggaasee namni kun nama attamii akka ta'e kanaan hubachuu hin dandeenya nama waan tokkoonuu gara booddeetti hin deebine humna waaqayyootu na oolcheedhe amma gaa karaa irratti mootummaan si'anaa immoo karaa irratti kan nama ajjeesu ta'uusaa yommuu dhageenyu gaddi keenya baay'ee dirribiidha baay'ee gaddinaa. Warra kun irra ga'e hundumaafis hin gaddinaa. Kadhata keenyaanis immoo waldaan keenya iddoo jirutti namni dhuunfaas taanaanii mana isaattis taanaanii biyya keenyaaf saba keenya yaadachuu qaban jedha. Kuni sirriidhuma lubatas gara guddaan sin galateeffadhaa. Egaatii maanguddoo waggaa 80 kan turanii Obbo Morodaa Moosaa waa'ee isaanii gumaacha isaan waldaa kiristaanaa keessatti hojii wangeelaa keessatti qabanii kana duwwaa miti gara fuulduraatti egaa yeroon argamu mee bal'inaan hin haasofna jedheen abdadha. Har'aaf garuu yeroo keessan laattanii ergaa kanaa reediyoo wangeelaa irratti waan nu dabarsitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan isin galateeffadha lubatas gara. Galatoomii roobsanii dhimmi kun dhimma hunduma keenya ilaaluudha. Iddoo tokko duubaatu hundi sabni keenya akka jirutti dubbii kanatti xiyyeeffate Waaqayyoon kadhatee hojii barbaachisus hojjechuu irra jira. Fuula kee barbaadannaa dhimmineensi kadhannaa. Fuula kee barbaadannaa Yesuus dhimmineensi kadhannaa. Fuula kee barbaadannaa dhimmineensi kadhannaa. Harka kee nuuf diriirsi cubbuu keenya nuuf dhiisi nutti murteessin yakka garummaan qabnu takka nutti murteessin yakka garummaan qabnu takka. Harka kee nurra qabee ormi nuun ta'uu wabii harka kee nurra qabee Yesuus ormi nuun ta'uu wabii. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Warra gumaa xinnaa guddaa cubbamaa hawaasa cubbuu shaakalee qulqullummaa wallaalee taanerraa warra gumaa xinnaa guddaa cubbamaa haalota cubbuu shaakalee qulqullummaa wallaalee
hundinuu yakkaniiru kanaafi ulfinni waaqayyoo irratee kan jedhu dubbii keessa na yaadanne ejji kee araara otoo nu mil'atee hundinuu yakkaniiru kanaafi ulfinni waaqayyoo irratee kan jedhu dubbii keessa na yaadanne ejji kee araara otoo nu mil'atee harka kee nurra qabee orminuun ta'uu wabii harka kee nurra qabee Yesuus orminuun ta'uu wabii. Gabbinee fuula keetti saaxilamnee bakkeetti fuula kee dura jirra raayyaa cubbuu koosinurra gabbinee fuula keetti saaxilamnee bakkeetti ija kee dura jirra raayyaa du'aa koosinurra Darbaan keenya baay'ee baay'atee gara darbaallee nu dhoowwatee wabii lubbuu keenya eenyu si malee ati nurraa kaasi ba'aa humna nu caalee darbaan keenya baay'ee baay'atee gara darbaallee nu dhoowwatee wabii lubbuu keenya eenyu si malee ati nurraa kaasi ba'aa humna nu caalee harka kee nurra qabee orminuun ta'uu wabii harka kee nurra qabee Yesuus orminuun ta'uu wabii. Yakina suwa fararami fararami gabbine duguma fararami fararami fuga fudu duga fararami fararami kana damne naga fararami fararami Suma fararami fararami gabbine duguma fararami fararami fuga fudu duga fararami fararami kanaf damne naga fararami fararami Yakina suma fararami fararami gabbine duguma fararami fararami uga fudu duga fararami fararami kanaf damne naga fararami fararami Yakina suma fararami fararami gabbine duguma fararami fararami nuga fudu duga fararami fararami kana damne naga fararami fararami